takkitiin dhaltee osoo ilmaa hin dhalin amata 35 immoo kana teessee eegasii rabbiin ana kannee fi abbaan kiyya dhukkubsachaa ture gaafa abbaan kiyya dhukkubsachaa ture abbaa kiyyaa wajjin buna shuqultee jechuudha buna qashira isaa shuqultee gurguraa turtee abbaan kiyya ni aakarame inni aakarame surrakkoome han osoo si gargaaru baatanii iyyuu si erga namni kumaaf 800 as jiru kun waan ati dalagaan eegaltu walitti sii qaba amma ankasiin jedhu nasiiba yoo irraa nyaatanillee haa nyaatanii filadhu ati amma waa lama filadhu tokkorraa birri hagasii arge ubira walisi qabe gaafaati ciroodhummaa ta'e bira geette transporti si erge bakka amma jirtu eessa jiru jette bosaasotti transporti si erge nagay transporti bosaasotti si erge yeroo ati ciroon geette birrii ta'e si erguma ubiratti si qabe akkaawuntii haaratee tiitirratti si ergisiisu amma si guursisu filadhu nafta akkati naa goote hundinuu nafta eeganan fiidiyoo tana kan lakkisee namuuyyuu si gargaaraa gama feemasaa dhaqii naan jaame yeroo hunda isinirratti ergadhee illee namni isinitti hedduu nagalchuu ooltanii ani akka isin naataan duru hundinuu nafta. Mata baay'eeta dura uummanni kenna waan har'a miira keessa bahe boruutti hin deebi'u tokkoffaa takka. Lammata mootu dura hagaltu warri jettan tokkoffaa uummanni isin amalli keessan waan irra argitan guyyaa lammata isin dabbara amma gidee miiraa kanaan ta'in takka lammata yoo biyya galtee daftee neetworkiin argatin mucattiin tun Ameerikaa irraa galaa jirtu Kanaadaa Awustiraaliyaa biyya Faranjii Suudii irraa galaa jirtu Somaaliyaa irraa galaa jirti waan daatan guuttatti yoo dhabne hoo tachitanii rakkoo keessatti darbitanii bira taa'u dura hagaltu warri jettan kana kullee rakkoo keessatti beeka akka anjira osoo hin taane akkati jette sii godha waan rabbi sii rizqe achirratti si haa darba immoo waan rabbi si rizqe biratti si qabe tiraanspoortii birrii kiyya si ergee waan oromoo waliin si guurte gaaf ciroon dhayte akkanuma gaaf dhuftee gaaf irratti si galche ija uummataa duratti filadhu. Ani akka ati naa taate guutuun naaf ta'an asirratti biyya Somaaliyaatti na gargaaruu hin dandeessanii akkawanti isin qabu waan walii qofa na ergitanii galee uummaati yaa wajjin jechuu laayifii galee isin agarsiise. Akka isin akkaataa isin keessa jirtu malee isin agarsiisee akkasitti bakka ana gargaartanii yoo rabbi jedhe. Baadiyyaa sanillee mana jirtu sanillee biraa deemee magaalaa xiqqoo takka galee buna jechuun buna dalagadhee manatti kireeffadhee jechuudha. Akkasii galgalatti kanee dhiibamsiifadhu. Okay. Family isin warri koomentii maal jettan? Akkaawuntii haarasii irratti yoo nyaatanillee haa nyaatanii erginaaf jettammoo sibiratti wargeefi aga amma furatu dadhabantu jira gidee biree sin gaafa 200 amma gidee gabaawin ergaa kai wonno miti ka biyya galtu rakkoo miti rakko biyya waan itti galtu akkaawuntii haaraa irraa fuudhee isinii kennamoo akkaawuntii nama amanuu isinitti kennee ka biyya jiru gidee isin biyya galta irraa dabarsa filannoon keessa nani ciqiin barbaadu sumunii namallee hin barbaadu rakkata arguun danda'u asli akkuma jette akkuma jette nama beektu radda barsiifi achi haa fudhattu inama mucayyoo keeriyaa tana gaafa isin jaarsa waliin san baneef birri kuma jaa yeroo san miiraan waliin qabdaniif kaleessa gidee qoosaa keessa qabdani birriin isii lafa jira jechuudha sii deebi achis si erguu jennaan hin barbaadu itti galaa jette birri namaati irraa dantaa miti nuti alhamdulillah yoo beelofnellee yoo quufnellee kofi yang masih nasir rakyat di tanah ini dalaga berayu kabar na YouTube mah rasanya tu korab binoan no jadi tu rakom itu fabric kamar badan okay sini kalau mesti silati dalat katani Rabbin katani dalat teju dalat aban dalat te akas itu aban irradu hati si dadab dulu itu kubsati gaggabdoo qabdi jechuudha gaggabdoo qabdi gaggabdoo hin beekaniif osoo maama fayyaa yoo eelee buusaa jiraattellee eelee irratti kan kuffisu yoo karaa deemaa jiraattellee bakka mageessatti kan nama kuffisu jechuudha
dhukkuba gaggabdoo jedhama yoo beektan biyya jira waan akkasii biyya alaa kanatti waggaa lama dura qofa mucayyoo takka arge Kanaadaa kana jirti baay'ee nama walitti dhiyaannuuni gaggabdoo qabdi hin jiru baay'inaan gaggabdoon biyya alaa kana biyya keessa jira so amma namni 2,000 kun jechuun mee namni 2,200 3,300 nuu kennitan akkaawuntii isinii kennaa koomentii barreessaa isaayyuu warri amma galchuu dandeetta yoo jiraate san booda ani gizee isin ciroon dhufte birrii hin dabarsaa borumaa iftaan sa'a guyyaa lamarra hin deemtu aga ciroo jechuudha guyyaa lamarra hin deemtu guyyaa lama sadi booda yooma gabbuute haadha isin miskiina tanaan gammachiiftu 30,000 50,000 takka birrii guddaa miti taan gizee isin galta gargaartanii ijaartaniif isinii galee miti hagasii mee namni uf nuu qabdan 3,000 warri amma galchuu dandeettan amma har'a ka galchuu dandeettan warri boru iftaan galchuu dandeettan yeroo isin biyya geette akkaawuntii banattee biyyatti gargaar waan itti galtu jechuudha qaxar irraa 3,000 nama 10 irraa argannaan bakka 3,300 isinii galee birrii Itoophiyaa moo biyya tamiitti jirtu birri ba Itoophiyaa ati dolara 50 dolara 100 yoo diaspora ta dolara 150 diaspora rakkoo miti 150 yoo kaneta birri Itoophiyaa 3,300 nama 2,000 jirra birri Itoophiyaa 3,300 ja haga niyyat shan Quran 15 diidama leew niyyat inna malamalu bin niyya jiran waan niyyat account isini kana qabada receipt yamma na erga asli way ambri Itoophiyaa kuma sadin galchaaf rabbi sirra hajaratu mangisti ki rabbi sirra hajarat galaton aye thank you kuma tokko jara family kuma tokko 63 30 74 duwwaa 5 8 $. Okay. Ani gise takka yarume be gaze na nerumo abba mana malaga dala jasken dalaga rabai dalaga sini nanje ane boleh saja umat yang gara-gara umat yang nama yang kabur rakat tura yang dalaga rasi bodoh kawa jangan warlolle kasih natu mina coba ke malah han kasih nanje akasih berasi ena rafin jeng karena rafin umat ya ilmu abin talal lian mak abdina rafin bultian temper bagi berak jalaje ada ban Ati duraan ka'ummaan kee takkitti maaliif gattee biraa deemtere biyya? Rakkina keessa jirruu fi isii dhukkubbii isii jechuudha waan wallaanuun hin qabu yeroo san keessatti qarshiin takkan harka hin jirtu dhukkubbii fi rakkina keessa jirru matuma qayyaafuu jechuu beelti na darartee mana namaa kaane kaan irra deemee hiriyaan xiyya naa rabsuti akkasii biyyaa deeme. Kuma lama ergeera. Warri ergitan risiitii naa ergaa hundi keessaa lakkoofsa kiyya qabadhaa warri ergitan risiitii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman Oromoodha. Namni suuraa ummatiyaa kana agartan. Share goot na godhaa danda'uurinaadha. TikTokii yaada nama fixachiisu. Baleeyyan kiyya dalagaa rabbii khaliqaa ti ummatiyaa ilmaan ana takkitti na dhaltee osoo ilmaa hin dhalin amata 35 kana teessee eegasii rabbiin ana kannee fi abbaan kiyya dhukkubsachaa ture gaafa abbaan kiyya dhukkubsachaa ture abbaa kiyyaa wajjin buna shuqultee jechuudha buna qashira isaa shuqultee gurguraa turtee abbaan kiyya ni aakarame eega inni aakarame ummaan tiyya fayyaa dhabdee haala amma agartan kana fayyaa dhabdee dhibee gaggabaa qabdii guyyaa sadii yoo guyyaa warra gaggabdu guyyaa sadii ciifti obboleeyyan kiyya TikTok yaada nama fixachiisu
Taakkanaatii ummaatiyyaan gargaara jeetiin deemee biyya Somaaliyaa keessa jira. Galuun dadhabee ummaatii biratti galuun dadhabee ummaatii gargaaruun ture. Obboleeyyan kiyya ummaatii bakka isin jirtanii argaa jirtanii ummata feemasa Oromootti himannaan feemasni Oromoo noolii sii goonaa galinaan jaanii eegas waa takka hin agarree na jalaa usanii namni haadha qabu jechuun viidiyoo tiiva tana biraan dabrini sheer godii diyees naa godii ummata Oromoo biraan naa gahii ummaatii biratti akkaan galuun barbaada wajjiin illee beelee beeltillee najjeeftu ummaatii biraan nagalchaa yaa obboleen kiyya ummaatii adii dibamtii akkana keessa jirti mana namaa jirti manni tokkichi nuti qabnu kun irratti jigee ummaatii mana namaa jirti isii fayyaa hin qabne olii gaxoof jiranii ani nama dhalaatii obboleeyyan kiyya wajjiin dhalanne waan godhuun qabu obboleessa kiyya tiktookii yaada nama fixachiisu obboleeyyan kiyya